Ashamaa akkam jirtu nagaa keessanii hordoftoonni kiyya marti keessan sinin jecha oduu waliin hani iddoo yuutubin jedhama. Egaa akkuma beekamu goliin Yemenitti eegalame tasumayyuu hin xumuraminne yoon jedhu dhaamsa kiyya dubbachuun barbaada. Yeroo darbee Ililliidhaan eriyaa magartuu kan taate tokko abdiin dhisii magartuun baay'ee jalateetii siif hin ta'u yoo jettu tagallaasette. Kana gidduutti Ililliin maal jette? Deebiin ishees maalidha jettanii na dhaggeeffachuun keessan waan hin oolle. Kana gidduutti intalli waan dubbattuuf waan jettu wallaaltee osoo wallalamtu argineerra. Haa ta'uyyuu malee akkam fayyaa keetii yoo jettuun manatti leelleewwamtee nagaa yoo gaafattu argineerra. Maaliif nu wajjiniin nyaattee hin dhudhu rakkoon kee maali manurraa fagaattee yoo jettuun leellee yoo gaafattu qabamteetti. Kana gidduutti rakkoon tokkollee jiru waanan hin barbaannee fi akkasumas immoo wakkati mana jirtu waan hin beekneef yoo jettu leelleen deebisteefi. Kana gidduutti egaa magartuu jechuun maraatuudha. Qalbii hin qabdu, namaaf kabaja hin qabdu yoo jettu leelleen dubbatteetti. Hiriyaadha mitiiree magartuudhaaf intaletteene. Gidduma ishee dubbii Ilillii liqimsiteetti. Kana gidduutti egaa yoo dhisteen abdii maal qabaa yoo jettu ammas dubbuun jalqabarra deebitee qabamteetti. Eessasaa jaalattee abdiin maalumaa kan isatti siraase yoo jettu dubbatteetti. Haa ta'uyyuu malee abdiin dhiiraa addunyaa kanarra ni caalaa, hundumayyuu ni qabaa. Abdii jechuun haasawamee kan hin dubbatamnedha. Waa'een isaa hin dhumu yoo jettu Ililliin dubbatteetti. Maal jechuu barbaaddeetta dhiira addunyaa kanaa kan abdii caalu hin jiru yoo jettu? Dhiironni jajjaboon gurguddoon baay'een jiru. Dhisii abdiin yoo jettu dubbatteetti. Kana irratti mana anatu siif gareessaa, anatu si jiraachisaa, waan barbaadde kan dhudhuuf, kan nyaattu, kan uffattu waliin ni jiraannaa. Dhiiras ilaa addunyaa irratti kan beekamu bareedinaanis qabeenyaanis yoo ta'e kan abdii caalu anatu siif fida yoo jettu dubbatteetti. Kan jaalatee homtuu gara hin ga'u jedhama mitiiree. Ilillii jechi ishiin jette tokkollee gara ishee ga'uu hin dandeenye shakkiidhaan guutamteetti. Kana gidduutti hin danda'u hin neesu abdiin yoo jettu labsii jabeessiteetti. Jalalli onnirraa diigamaa osoo hin taane dhaabbataadha mitiiree. Ilaa sin kadhadhaa yoo jettu jilba Ilillii qabatteetti. Dhiisuu hin dandeessu magartuun baay'ee jaalatte abdii yoo jettu haasofteetti. Ililliin gootetti jaalalaa yoo taatu argamteetti. Amma egaa jilbas qabattu maalis jettu dhaga'uu hin dandeenye. Achumatti gattee biraa baateetti yoo jennu dubbii keenyadha. Haa ta'uyyuu malee amma itti aansuudhaan abdiin viidiyoo waraabee jira. Innis
magartuun manicha keessaa baateetti. Tooftaatu jira, diraamaan raawwatamaa jira kan jedhu ani hordofee bira ga'eera. Inni kunis maalidha yoo jettanii, ani nama ishii fidee asitti ishii galchee tokko waan an beeku hin qabu. Magartuu dubbisuu yoon barbaades magartuun hin jettu. As keessa garuu intalli tokko ni jirti. Eenyu akka ishee asitti galchee nan gaafadha yoo jedhu dhufee. Eenyu jettaan abdii. Sanaa booddee intalli balbala saaqattee yeroo ola seentu sheetaan maali jecha amma abdii wallaalchisutti geessetti. Maal fuutaa mana koo keessaa ani kanan irraa kireeffadhee magartuudha jennaan. Magartuun mana kanarraa maal qabdi? Manni kun kan kooti. Waggoota hedduudhaaf anatu keessa ture yoo jedhu abdiin dubbateera. Baay'inarraa yoo jettu waan inni jedhu dhabsiisuudhaan yeroo kana goolii galchiteetti. Eenyu jettan eriyaa magartuu. Magartuun asin jirtu eddas keessaa baatee guyyoota 4-3 lakkoofsiteetti yoo jettu dubbatte. Magartuun eessa jirti yoo jettanii na gaafattan immoo magartuun mana abdii keessaa baatee mana intalaa jirti. Intalli immoo mana abdii jirti. Sababiin isaaniiyyuu Ililliidhaan harka keessaa abdii baasanii harka isaanii keessa galfachuu kan ta'edha. Akkamii jaalalli dirqamaan kuni sin fuudhaan akkamidha. Dhiirarraa hin bareedu dirqamaan sin fuudhaan. Dubartiin akkamittiin dirqamaan dhiira fuuti yoo jedhanii dubbanneerra. Kana gidduutti aadaraa seeraa bayi mana koo keessaa waggoota hedduuf natu keessa jiraate. Magartuun rakkadheera jennaan asitti galchee. Akkasumas immoo anaaf magartuu gidduu kan jiru ni beektaa. Bayi mana koo keessaa yoo jedhu abdiin dubbateera. Yoo dubbateeyyuu intalli dhaga'uu hin dandeenye. Maaliif jennaan murataniiru. Jireenya abdii kana diiguu fi siniif jechuun jaaladha. Egaa akkuma beekamu namoonni baay'een abdiitti aarree akka jiru ni beekama. Innis dubartii kana maaliif gowwoomaa, maaliif mana isaa keessaa hin baasne kan jedhu yoo ta'u, akka jedhamutti seerri dubartiidhaaf biyya keessatti kenname humnaa ol akka ta'e dubbateera. Ani ishii dha'uu hin danda'u, ishiis ari'uu hin danda'u. Eenyuun magartuudhaan amma mana argattutti manicha keessa aateessu hin tuqin ittiin dubbatin jedhanii na masxaqqaqaa natti kennaniiru yoo jedhu abdiin yeroo darban dubbataniira. Haa ta'uyyuu malee dubartii itti yeroo geeddartu maalidha? Yookiin immoo abdiin maaliif mana sana keessaa taa'aa? Dubartii jaalate maaliif mana sana keessatti fidee dhiisee fi yoo bayoo biyya Arabaa keessatti gatii salphaan mi'a kee guuttachuu ni dandeessa. Yeroon itti yaadu shoora kana abdiinis keessaa qaba natti fakkaata. Maaliif jennaan hojii irraa hojjetanii miidiyaa isaan irratti gallakkifachaa waan jiraniif natti fakkaata. Garuu haa ta'uyyuu malee dubartoonni kun shira yookiin immoo hojii aminaan akka isaan tattaaffachaa jiranis bira gahameera. Baay'eedha, hangana hin qabanii. Jireenya namaa balleessuu yookiin immoo namni sun kan koo haa ta'u jechuudhaan boolli isaan hin qotin, lafti isaan hin seenne tokkollee akka hin jirre bira geenyeerra. Amma karaa ishii xaartee yookiin gootee dadhabnaan intala kana fiddee manicha keessa keessetti. Haa ta'uyyuu malee intalli inni mana koo keessa akkamittiin yoo jettu akka abdiin kaameeraa kaa'e waan hin agarreef garmaamtee aseeffachi adeemtee poolisitti nan bilbilaa jettee bilbilaa turte. Waan baay'ees jechaanii turte. Egaa namni kamiyyuu tuffatamuu, dhahamuu, jibbamuu hin jaalatu miti. Dirqama akka abdiitti ta'es hubanne jirra. Garuu hanga kanaatti miti.
Maaliif jennaan yookiin nama kana ofirraa baasuu, ofirraa fageessuu yookiin immoo irraa fagaachuun nama baasa. Jireenyi akkattiin miti kan miidhagee kan bareeduun amsa kooti. Oduu waliin ani qiddoo YouTube subscribe fi like dooli malakkitii commentii jechuun nafaana ta'aa siniin jechuun jaaladhaa. Eebbifamaa. Shalom.